Ashamar kafune akam turtu kabajamtoota daawwattoota horni biyyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaaf qabannedha. Oduu gaggabaaboo torban kana kan isinitti himu allalisaa dhaabaati. Lammiin Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin biyyaa bahanii biyya ollaa Itoophiyaa Jibuutii jiraatan labsii mootummaan Jibuutii namoonni heeyyama jireenyaa hin qabne ji'a tokko keessattis akka bahan jedhu labsuu hordofee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu himatani. Lammiin Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'amanis Jibuutii keessa kan jiraatan yoo ta'u hedduun isaanii heeyyama jireenyaa kanneen hin qabnedha jedhame. Labsiin mootummaan Jibuutii baase kan hordofee gara biyyaa galuu fi adeemsa galansaa xumurachuufis imbaasii Itoophiyaa Jibuutii jirutti namoonni hedduun wal ga'uun viidiyoon achi bahee ni mul'isa. Lammiileen waraqaa gara biyyaa ittiin galanii fudhachuufis imbaasii dhufan kuma hedduudhaan kan jedhu namni dhimma kanaafis imbaasichatti deddeebi'aa jiru. Imbaasichi foddaa tokko qofaan namoota kana hundumaafis tajaajila kennuufis yaalaa jira jedhe. Paappaasiin hangafni kutaa lallaba shawaa lixaa kan gidduu kana duulli irratti baname Abuna Gabriel Mooraa mana lubummaa waliigala mana isaanii keessaa akka hin baane ugguramuu maddeen itti eenyaan beekan himanii. Gochaa kana finxaalayyiin saba kana mana lubummaa waliigalaa fi Siniduusii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa keessaa dahataniitu raawwataa jiru jedhame. Gareen finxaalayyii sabummaa Bataskaan keessaa dahatee abbootii sabummaa isaanii Oromoo kan ta'an irrattis duuluun walirraa hin cinnetu gaggeeffamaa jira jedhame. Kutaa lallaba shawaa lixaa dabalatee amantoonni kutaalee lallaba garaagaraa biyya lallaba Oromiyaa keessa jiraatan gochaan Abuna Gabriel irratti raawwatame cimsee balaaleffachuus himee jira. Itoophiyaan walabummaa pireesii gadi bu'uun isaanii yaaddessuun gamtaan Awurooppaa fi imbaasiiwwan Finfinnee jiran 14 ibsanii. Guyyaa bilisummaa pireesii addunyaan waggaan caamsaa 3 kabaju sababeeffachuunis gamtaan Awurooppaa fi imbaasiiwwan 14 kanneen teessoon isaanii Finfinneetti godhatan ibsa waloo baasaniis Itoophiyaa keessattis bilisummaa pireesiin haalaan gadi bu'uu isaatis yaaddoo guddaa akka qabanis ibsanii jiru. Garee riippoortaroota daangaa maleeyyii gama isaanis indeeksiin bilisummaa pireesii addunyaan bara 2025 irrattis bilisummaan pireesii Itoophiyaan haalaan gadi bu'uu ibsee jira. Itoophiyaan qabxii 100 keessaa 36 galmeessuun biyyoota 180 keessaa sadarkaa 145 irratti argamti jedhe. Yuunaayitid Kingdom, Faransaay, Noorweey, Beeljiyeem, Deenmaark, Swiidin, Aayerlaand, Ispeen, Loosaanbergi, Neezerlaand, Awustiraaliyaa fi kanneen kana fakkaatanis ibsa waloo baasanii Itoophiyaa keessattis mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuun dhiibbaa cimaa akka geessisu hubanneerraa kunis yaaddeessaadha jedhee jira. Gamtaan Awurooppaa gama isaanis guyyaa bilisummaa pireesiin addunyaa sababeeffachuun ibsa baaseenis bilisummaan pireesiin dhaabuunis mirga odeeffannoo fi bilisummaa yaada ofii ibsachuunis miidhaadha jechuunis hubachiisee jira. Lafti sadarkaa bittaa fi gurgurtaattis gadi bu'uun hin qabaatu jedhanii dhimma imaammata lafaa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hayyoonni hordofanii. Bara sirni mootii lafaattis abbootiin lafaa muraasaafis kennamee uummanni bal'aan biyya isaa irrattis harka abbaa lafaattis kufee ture jedhu. Qabsoo cimaan taasifamee sirna mootii kufuun hordofee dargiin gara aangootti wayita dhufu lafti kan uummataa ta'uu akka labses yaadachiisu. Sirni dargis aangoo irraa bu'ee addawaayiin gara aangootti wayita dhufu lafti kan uummataa fi mootummaa ta'ee heera irrattis tumamee ture jedhu. Lafti sadarkaa bittaa fi gurgurtaattis gadi bu'uunis balaa guddaa akka qabu dubbatu. Hayyoonni kun keessattuu uummata Oromoo bara dheeraafis diinagdee irraa moggaafamee ture qabeenya tokkicha lafa qabatus itti dhufuunis uummata kana rakkoo hamaafis saaxiluu akka malus hubachiisanii jiru. Wayita lafti guddaan Oromiyaa keessa jiraachuus eeranii lafti sadarkaa bittaa gurgurtaattis gadi bu'uunis uummanni Oromoo qeefii ofii dhabuufis deemaa jira jechuunis akeekkachiisanii jiru. Oduu biyya alaatiin. Poolisiin Afrikaa kibbaa lammiilee Itoophiyaa 44 karaa seeraan alaa daldaltootaan ukkaanfamanii dabarfamaa turan daldaltoota harkaa baasuu beeksisee jira. Namoonni kunneen daldaltoota naannawaa Johannesburgiin ukkaanfamanii akka turan poolisiin hime. Gareen kun kan argame mana naannoo magaalittii ganda dureeyyii ta'an keessaa tokko kan taate sanadootatti argamu keessattis yoo ta'u odeeffannoo iyya gargaarsa gaafachuunis dhagahamuus hordofeetii jira jedhe. Miidhamtoota kutaalee hedduu keessattis manni itti cufamee akka argamu dubbii himaan poolisii Leetinaal Koloneel Muvalee Mosandoo himaniitii jiru. Pirezidaantiin Tiraamp gorsaa nageenya biyyaalessaa isaanii aangorraa kaasanii jedhame. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp gorsaa nageenya biyyaalessaa isaanii kan ta'an Meeyakiyaa Vooltees aangorraa kaasuun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddara gochuun muuduufi jedhame.
Bakka isaanii ministeera dhimma alaa ta'uunis tajaajila kan jiran Marco Rubens akka muudaman Trump miidiyaa hawaasaa isaan irratti ibsanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaan gammaatti daawwattoota ture. Oduu gaggabaaboo torban isinitti makan ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbaniin hanga walitti deemutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.